أبا كوانت أبا منجرو هيرو من إيش سنة تيمون ديبيا فلان كارشين سنيف كفلا منجرو هنو جنّو يتنو جدّا هنو جنّو يتن بودن ديسن هريرة قالي كانوا فوقوته ما لقوا تشاجرتو يوجي كوسيتي باية تاتيس تيجي جيرا موتان داتولي كابجا كيس نفرتي قطع هذا تمانا بيروت سي برباد أتين يول وانتا أتف كنا سنجري كان راون وانتا فيتو قديها فمالي وانتا تنانجي تراود أكا أكسم أتونو تجرو ميت أن سالف إذا سمني همنا دبرتو ترت رابط اتنفوف tokko taane dura haadhaaban iddoo hojiitti midhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Association isiniif dhiyaate Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show kun sagantaa Maayaati. Nageenya keenya bakka jirtan maratti sinagoo jechaa sagantaan kun walteensa maltiimiidiyaa Siinqee fi OBN waliin ta'uudhaan kan isiniif dhiyaatu an qopheessuun sagantaa kanaa Har'a Shattarra Faajjiiti. Har'aan tana bu'aa ba'ii fi ifaajjii guyyaa hedduun booda nama baay'een kabajuu fi isinillee gaa hoggaa agartan akka malee jaallattan kan dinqisiifatan isiniif nama bu'aa ba'ii hedduu keessaa ta'e ammaan tana rabbiin itti haa toluuti anaaf bakka ga'uu qabutti ga'ee kan yaadu. Nuufillee keessattuu dubartootaaf fakkeenya guddaa nama taatu jechuudha. Ganna 25 oliif hojii gaazexeessummaa keessatti artistiidha, fiilmii irratti, diraamaa irratti bakka isin waltajjii itti qabatteetti immoo simboon isiitii fi sagaleen isii waan biraati jechuudha. Hoggaan dila kana haasa'e eenyu jechuun keessanii mana keessan teessanii nima tilmaamtan jeetii yaada. Artistii fi gaazexeessituu Zinnaash Olaanee Dorsiisi. Adiyee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Nin tarreesseemi? Hanga danda'u. Akkas anuu of hin beeku akkas. Annamaan ibsa malee of ibsee hin beeku waan ta'eef akkasitti yeroo namni na ibsu argee hin beeku. Ani maaliif Zinnaash hogguun isiin affeera hogguun hin jiru maal osoo hin jiin jecha hamtu isiin malaaf jechumaan na hanqate garuu hanga fedhe ta'ullee ani duraan dursoo galatoomiin siin jaanu kabajjee daawwattoota Maayaa Shoollee kabajjee istiidiyoo Maayaatti waan argamteef hedduu galatoomi. Anis bakka na kabajjee namni sirraa waa barachuu danda'a sirraa waa xiqqoo barachuu danda'a jettee na kabajjee hangafa kooti jettee narraa akka namoonni waa barataniif na waamuu keetti guddaa galatoomi guddadhu. Amiin. Guddadhuun hiikoo isaa sii galeera. Naa galeera. Hayyee Zunniyee hedduun si jaalladha hedduun si kabajaa. Ani akka nama tokkotti haadha kiyyatti aanee ati fakkeenya kiyya anaaf akka dubartiitti jechuudha. Galatoom. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaa fi umrii dheertuu fayyaa guutuu ammallee siifaa kanuun siin ja'a. Amiin amiin ijoolleen immoo yeroo nama eebbistuu eebbiin qabatu. Eebbi kee haphee ta'ee natti qabatu. Amiin. Hayaa Zunniyee 89 ati gara raadiyootti kan dhufte. Duraan gaazexeessummaan eegaltee moo diraamumatti hojjette? Diraamaas miti gaazexeessummaas miti. Hayaa. Dura gaafa jalqabe 89 yeroo raadiyoon Itoophiyaa Abuna Phexros Oddoo jedhamu bakka Gorgisi achi sana ture. Yeroon achi deemee hojii hin qabuuti hojii nagashaan immoo fedhii hin qabaa afaan Oromoo dubbachuuf barreessuuf yeroon jedhee itti immoo namsee isaan lubbuu isaanii amaaruuti Girmaa Xilaahun kan jedhamtu gaggeessa ture kutaa bashannanaa. Ijoolleen jiru Itoophiyaa bayyana Kaasaawwan Fayisaa Raahel Girmaa Muluqan Tasfaayee Andu'aalam Gammadaa isaan an dhufuu kootti gammadaniiru fedhii hin qaba jedhee tanan achitti yeroo sana afaan Oromoo dubbachuun barreessuun. Afaan Oromoon gaazexeessaa ta'uun ajaa'iba ture. Hacuuccaan isaas akkasuma ture. Hacuuccaa sana darbee immoo nama afaanichi dubbatu immoo barbaadama ture waan ture. Yeroo naqee kana himu toleedhani garuu bajanni hin jiru afaan Oromoof bajati ramadamu ture. Waan hin ramadamneef rakkatanii deddeebisnee hojjechiisnee akkam goonadhani baay'ee dhiphatanii angaruu safarri koo yeroo sana qeen ani itti galu magaalaa Finfinnee keessaa bakka Baktaraa jedhamee beekamu Qeeraa naannoo sanan ture kireeffadhe achi otobisii lakkoofsa ja'a deema ture otobisii magaalaa Ambassaa jecha ani fayyadamu jecha isaa nama galu sana duritti waamaa turen sitti si galee
Autobusii leencaa irratti muka. Ambassa autobusiidha. Jechuma isaadha. Kanaafuu isa sanaan gaafa deemnu sumunii kaffalla turre. Sumuniitiin deemaa kanaaf birrii tokko hin qabaadhe guyyaa meeqan itti deema jechuudha. Guyyaa 4. Guyyaa 4 ittiin deemaa deemtee balbalumarra dhaabattee akkam jirtu dhufeen jira nagaa keessanii miti fayyuma miti nagaadha miti jetteema yoo hojii siillaanne teesseema kajeellatta hojii. Kana jechuun diraamaa siin hojjenne gaazexeessituu siin taane jechuudha. Amma himatamtuttuu ifaajjii guddaatu jira. Kana booda qophii dubartootaa Hasanat Abdullaahii baay'een jaalladhaan sagalee isheesi. Isheen qophii dubartootaa hojjetti qophii dubartootaa irratti na hirmaachisti nan barreessa waa'ee dubartii kana dubartii jajjabeessu dubartii kana jajjuu kana jedheetan dubartiin haadha dubartiin obboleettiidha sayyidu kanan barreessa nan dubbisa ofii koo qopheesse uumamumaan hin qaba ture dandeettii isaa jechuudha leenjituu fudhate jalqabumayyuu kanaaf jecha qophii dargaggootaas na hojjechiisu jalqaban yeroo sana poostaadhaan dhufa ture xalayaan akka ammaa kana FB'n hin jiru tiktaakii irraa namni waliin argu kanaafuu poostaadhaan xalayaa barreessu Harargeerraa Diree Dhawaarraa Wallaggarraa Jimmarraa Lubbaaboor iddoo hundumaatti Oromoonni 10 meeqa ture nan irraanfadhe malee lakkoofsaan duqaa sanaan barreessanii gara raadiyoo Itoophiyaatti ergu sana hiikta afaan Oromoof kan dhufu qobaatti dhufa afaan Amaaraaf kan dhufu qobaatti dhufa kan afaan Oromoo sana tarsaaseen qopheessee kan dargaggootaa qobaatti kan simbirtuu barii qobaatti kan dubartootaa qobaatti kan qophii gaaddisaa qobaatti hireen hunduma isaayyuu qiqqixeesseetaniin abaluu isaaniif dubbisaaf. Sigalee kun amma jalqabbii ittiin ani dhaabbata sana galeedha jechuudha. Kafaltiin hin jiru yeroos. Gaafa ani barreessee walaloos barreessu gaafa diraamaa gaggabaabaa barreessu xiqqoo ishee naa yaaduu jalqabanii birrii 140. Na yaadan birrii 200 ture egaa diraamaan. Inni kun 140 akkas ji'atti kan nu kafalu. Diraamaa immoo gaafa Muluqanfaa wajjin hojjennu birrii 2tu nu kafala. Birrii guddaadha maayirus. Gaafa barbaadan ijoolleen kun maal goote asii bajetiin jiru hin jedhamne ari'aa asii gaafa isaan jedhan immoo warra nama duratti maqaa isaanii sii kaase sun miindaa isaanii yeroo fudhatan miindaa isaanii irraa birrii walitti buusanii nuu kennu akka nuti hin rakkanneef. Kan nuti geejjiba dhabnee manatti nafneef maaliif jennaan afaanicha guddisuuf hin fayyadamu barreessinaa hin dubbisnaa diraamaa hojjennaa waltajjii irrattis diraamaa hin hojjennu ture yeroo jalqabaa ciroo deemee diraamaa yeroo sana an hojjedhe hin dagadhu waltajjii irratti Muluqan Tasfaayee wajjin yeroo sagantaa ayyaanaa raadiyoo Itoophiyaa wajjin deemnee waltajjii irratti diraamaa akka tiyaatiraa dhiyeessina. Dooyii dhiyeessina. Sagaleen dhufee reediyootti mul'ata. Nuti garuu uummata achi jiruun qaamaan agarsiisneerra jechuudha. Kana hojjenna. Kafaltii isaan suma sitti medhara deemuun deebisee immoo dudubbadhee baruma gadada fakkaata waan ta'eef rakkina duubatti deebi'ee haasa'uu hin jaalladhan. Gadooma miti baay'isawwee waan nama barsiisa waan ta'eef kana keessa bikka sanitti dhaabbattee zannuuni mul'ata wayii qabaachuu turte laata jedhee jechuun amma namni tokko yeroodhaaf guyyattiin tummee hennuma haa dabartu jeetuma qarshii takkaas taatu shilingis taatu sumunis taatu numa dalaga. Yeroo sanitti bikka har'a geessu tana akka geessu numa yaadda turte mul'anni kee. Sirriitti. Ofitti amanuma cimaa qabaatu turte. Addeessee malee sirriitti mul'ise xiqqoo ishee kirkirrii qabu miti. Ifumatti mul'atuma sirrii isuma amma jiraachaa kan jiru kanan argaa ture. Yoo namni na ifatu natti hin dhaga'amu. Yoo namni na arrabsu natti hin dhaga'amu. Yoo namni na tuffatu natti hin dhaga'amu. Yoo namni ganna darbatu natti hin dhaga'amu. Gaafa aariin isaarraa darbuun deebi'ee dhufa. Maaliif jennaan akkuma duratti jette namni mul'ata qabu hin mufatu. Ani warra ani wajjin hojjedhu qofaayyuu miti. Saba biraa saba koo maqaa dha'ee na ceepha'u yookiin na arrabsu yookaan na tuffatuyyuu himeen amansiisa malee itti mufadhu. Maaliif jennaan akkan caalu waan hin beekuuf. Akkam yoo dhibe akkan bira gahu waan hin beekuuf. Maaliif jennaan ati hojiin jijjiiramtee namatti agarsiista. Akkati namaa gadi hin taanetti agarsiista. Kamiinuu hojjettee akka ati qixxee namaa taate yoo agarsiisu dandeessa ta'e wanti si mufachiisu hin jiru. Maaliif jennaan boru hojiin kee afaan baasee dubbata. Utoti hin dubbatin. Kanaaf jecha mul'ata saarraa kana waan argeef
yoo gad nu darbatan mufadhuun turan. Ijoolleen boo'u turan. Kan biyya alaa deemanis jiru mufatanii. Biyya alaa deemus hawween beeku. Hin hawwusi. Garuu akkan keessa darbu nan beekan ture. Nan hojjedha. Abdiin kutadhu abdii kutachuun jaal. Pilaan bii wanta jedhamu tokko waan tokko naam ta'uu baate yoo tokko naam milkaa'uu baate naam milkaa'uu laata jedhee yoo yaadeyyuu lammaffaatti immoo darba malee achi dhaabadhee isa keessa oolan jaalladhu. Ammayyuu rakkinni tokko na mudate dafee isa kan biraa abdiin kutattu jechuudha. Akkamittiin keessaa bahaa malee. Akkamitti akka keessaa bahu duwwaan dafee yaada. Kanaan hin beekamu. Wal dhaadheessuu, wal galateeffachuu, ati bara akkasi cimtuudha, waliin jechuu, hangafa keenya bakka kannu. Namni hangafa isaan kabajne immoo nama taajee parsanaalii jechuudha. Eessaa dhufe? Qajeeltummaan kun eessaa dhufe dhiiroo? Zinnuun eessaa dhufe? Ani akka tammatti na ibsite kanatti miti kana namni hundumtuu akkasiidha jedhee yaadaan ofii kooti. Namni ogummaa tokko irra yeroo hojjetu kanatti fakkaatu gowwummaa akkasisa godha. Waan ati hojjettu sanaa anaaf mala jedhee waan yaaduuf. Faayidaa jechuudha walumaa gala faayidaa. Addunyaan kun kan isheen irratti wal loltu kan namni amma fakkeenyaaf namni maaliif wal lola itti yaadde beektaa? Maaliif wal lola namni? Conflict of interest yookaan faayidaa wayii fedhii wayii. Faayidaa. Irsaafniitiinis faayidaadha. Aangoo irratti wal lola irsaafniitiin beektamte yeroo tokko tokko. Aangoo kamittiin jettu? Mana kana natu bushaa. Mana kana situ bushaa. Aangoo. Kanaaf kanatti fakkaatu uumamaan namni of keessatti namni nameenyummaan macaafa qulqulluurra jira qaayeel obboleessa isaa ajjeese. Abeeliin ajjeese. Abeelitti naafee ajjeese. Hinaaffaan jira. Maaliif inni naafaa harar na caaltii laata jedheen gowwummaadha. Yoo na caalte simboo koo taate naa bareedde maqaa kootutti dhaama dubartiidha Oromoodha. Gaazexeessituudha jedhee ofi akka kootti ilaaluu dhiisuudha kun. Naan argaanis garuu isa kana gaarummaa isaan keessaa fudhadhan gaggaarii keessaa fudhadha akka hin jirreetti lakkaa'a malee naan argaanis akkuma kee. Garuu qajeelummaan uumamadha. Ituu qajeelummaan hin jiraanne namni qajeelaa ta'e gaafa guddatu gaafa milkaa'u gaafa waan inni hojjetu hundumtuu simboo qabaatu argita. Mallattoon isaa kanadha. Kanaafuu qajeelummaan soosaayitii yookaan immoo hawaasa si guddisee abbaa kee, haadha kee, ollaa kee, mana barumsaa kee, hiriyoottan kee, abbootii amantaa si guddisan irraa baratta. Haati kee fi abbaan kee hammeenyaa haasa'aa si guddisan taanaan isuma taata. Haati kee dhoksaa si guddiste taanaan akkasii yoo namni dhufu biddeena karaarraa tumati nyaattuu kaasaa si guddiste taanaan donna taata. Koottaa nyaannaan jettu. Yoo nama hamachaa si guddisan ta'e hamattuu taata. Eessaa dhufte ati? Amma fakkeenyaaf namni tokko bu'aa hawaasa isaati. Hayyee hoggaa dhangaan diigamu yookaan dhaabbatu sagantaa hankiyaati eegalte torbaan itti fufaa jettee akkuma nama nagee dhaammadhee yoo rabbii jee torbaanitti wala garra jee dhaammadhu kanatti akkasi dhaammattee osoo sagantaa itti aanu hin dalagin adda cite. Dhiiroo sagantaa san ni yaadatta? Sagantaa sana hin yaadadhu. Yaadachuus hin barbaadu. Gaafa waa'ee dhangaa fi waa'ee gaafa sana cituu kaastuyyuu maantu na qaba anaan. Akka waan qonnaan bulaan ooyiruu isaa qotee facaasee haammachuuf utuu eeguu cabbiin faa jalaa dha'ee yookaan immoo waagiin jalaa dha'ee jalaa balleessuutti lakkaa'e kana. Waan ijoolleen Oromootti dhiigdee qabsoo meeqaan dhuftee afaan sa'aatii tokkittiin achi dhaabbatte kun ishumtuu gaafa cufamtu kun du'a malee kan biraan jiru. Amma namni afaanichatu cufame se'a. Hawaasichatu afaan luugamame. Bu'aa qabsoo sanaatu gaddeebi'e duubatti deebi'e jechuudha. Kanaafuu siyaasa baay'ee of keessaa qaban afaan qofaa miti dhangaa qofaas miti. Siyaasa guddaadha inni. Kanaafuu inni gaafan isa yaadadhu xiqqoo ishee
kamtummoo xiqqoo garaana nyaata isa nuun humna dhabnu isa nuun tokkummaa dhabne isa nuun iddootti deebisuu dadhabne akka ammaa kana tokkummaan dhawaata cimaa dhufe yeroo sana hundumtuu garee gareetiin kan inni tokkummaa jedhame sirbama malee badaa tokkummaan akka ammaa kana hin cimne ture namni soliin hubatu karuma kara fiiga ture. Kanaaf isa nuun tokkummaa dhabne isa nuun humna dhabne isa nuun namatti iyyannu dhabne duubatti deebi'e sanatu garaana nyaata. Sagantichas yaadachuun barbaadu moomentii jirus yookaan immoo haala jiru sana miira jiru sana yaadachuu hin barbaadu ani. Bakka firraa dhiise. Dhiise. Firraa dhiise. Narraa dhiise atu. Ayyee. Qe'ee abbaa koo wanti dhabame hin jiru. Heeruman dheesse sanatti immoo hin deebi'a. Tolaan qarshiin isiniif kaffalamu hin jiru. Hin hojjenne hojjettan hojjedha. Hin hojjenne hojjettan bahuu dandeessan. Hiriira galee kan dhufu guute. Maal gochaa jirtu? Yoo hojiin kun sitti baay'ata ta'e si jijjiiramuu danda'a tole. Kabaja keessan ofirratti eeggadhaa. Hatattamaan an biirootti si barbaada. Ati eenyu ol waan taateef kanas hin jedhe kan raawwadhu. Waan taafeetu gadi hafa malee wanta tinaan jettee raawwadhu. Akkam akka? Akkasuma. Otoo nuti jirru miidhaan saalaaf qisaasamni humnaa dubartoota irratti raawwatu ittiin fufu. Tokko taanee dura haa dhaabannu. Iddoo hojiitti miidhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Association isiniif dhiyaate. Waanuma ifaajjii guddaa ka'umsa kan keerraa kaate keessattummoo waltajjiidhaan hoggaa dhufnu waltajjii beeksisu. Osoon gara gaafii hayyan dhufin waltajjii beeksisu jaamamu gaggeessu jaama kana naaf deebisi dura. Jechichi afaan Oromootiin waan baay'ee jedhama. Waltajjii gaggeessuu hin jenna garuu gaggeessuun jettu abbaa waltajjii aangoo qabaatee waltajjii sana gaggeessutu waltajjii gaggeessuu jedhama garuu nuunis waltajjii gaggeessuu jedhama akka isaa afaan Ingiliziitiin MS yookaan Master of Ceremony jedhamu sana itoo hin taane inni kun waltajjii beeksisu waltajjii gaggeessu waltajjii nuu qabu faa jedhu yeroo tokko waan ta'e hundumaa jedhu. An garuu ogummaa yaadu beeksisuu wayyana fakkaata. Waltajjii beeksisu. Anisuma fayyadama. Gaggeessuu gujaan waan takka gaggeessu. Gaggeessuun kan ta'u fakkeenyaaf ammatti beeksistee waltajjiin kun kana walitti qabamne waltajjii kana immoo abaluuf gadhiisee irratti namni sun taa'ee harka baasisee nama yaada fudhatee qoratee maal jedhee abbaa aangoo waltajjii abbaa aangoo jechuudha abbaa aangoo nama aangoo qabuu fi waltajjiin sun kan isaa ta'e. Utuu inni waltajjii gaggeessaa ta'ee nuti immoo waltajjii beeksistoota taanee natti tola. Anis akkasumatti hin fayyadamu. Zinnuuni waltajjii hawammoo sagantaa Master of Ceremony hawammoo waltajjii sanisiitu beeksisa sagantaa sanisiitu beeksisa taanaan qophiin isii adda jaanis dinqisiifatan namoonni hedduu kan si wajjin hojjetanillee dabalatee jechuudha. Hojiin yeroo hundumaa haaraadha. Namoonni gowwaan tokko maalati waggaa dheeraa hojjette miti sitti ulfaatti isheen kun siin jedhu natti ulfaatti hin jedhan. Ani yeroo hundumaa haaraadha hojiif. Yeroo hundumaa haaraadha maayikiif. Yeroo hundumaa haaraadha waltajjiif. Waltajjiin xiqqoo hin qabu. Yeroo nama fakkeenya. Waltajjii xiqqoo tokko birrii isaa sodaataniitu qarshii ol guddisti zinnaa jedhanii waan takka maqaan koo ba'eef ganama sa'aatii 3tti jalqabu sa'aatii 5tti numa deemta jedhu. Ati hojjedhuun jedhan gaaf tokko. Akka salphaadhaan jennaan ati hojjedhuun jedhan. Hojiin salphaan qabu. Eddii waltajjii irra baatiin nama 2 ta'u nama 3tti waa dubbatta ta'e akkamittiin salphaa ta'a kun. Kanaaf qophii cimaa si barbaachisa jechuudha. Waan deemteef beekuu, namoota dhufan beekuu, waan waltajjiin sun barbaadu keessaa uffata akkamii barbaada. Abbaan gadaa achi taa'ee soqolattee dhattatanaan kun waan hin taane. Kanaaf uffata akkamii barbaada. Waltajjichi immoo maaliin siriinsa? Waltajjichi maali barbaada? Gammachuudha? Gaddadha? Anamma yeroo mata Somaalii irraa buqqa'ee fi galii walitti yeroo qabamu anatu hojjechaa ture waltajjii sana. Gammachuus miti, gaddas miti. Gadda kan inni ta'uu dhiisuu fi gammachuu kan inni ta'uu dhiisuuf galii walitti qabaarta. Godaananiiru, buqqaaniiru. Gammachuu miti jechuudha kun.
Gaddammoo miti nuti jirra qaqqabneerraafi. Kanaaf kun giddu galeessa. Maal uffattee deemta? Maal uffatta? Maal jetta? Isa kanatu qophiidha. Namni tokko ganamuma kana sitti mee mana kottu konkolaataa si barbaachisu kottu anuma si fuudhee deema siin jedha. Kanaafuu warra wajjin hojjedhus nan rakkisa. Kottu maal jetta? Jalqaba nagaa ma jenna nagaa akkamitti jettan jedha. Nagaa akkamitti jetta nagaa. Kanaafuu warri sitti man hin sobne ammas akka haaraatti hin qophaa'a. Oduu mataasaa ammana oduun dubbisamteen shoo qaba faanaarra. Sa'aatii 12 miti kan jalqabamu laayiviin. An sa'aatii 10tti dhaqee hin sobu jiru ijoollee waan ta'eef sa'aatii 10tti dhaqee taa'eera. Maaliif jennaan daandiin yoo cufame konkolaataan yoo nadide waa yoo ta'e waan baay'ee yaada. Kanaafuu durseen achi gaa durseen oduu laala nan buusaa fidaan jedhaani ediitiin godha ofii kootii isaan hojjetan dhuftee naan jechuun saayyeen yoo nolu. Mudannoo kana har'a naashidhaatti daddafnee qaqqabsiisna jechuun isaaniiyyuu nuuf. Kanaafuu hojiin hojjedhu hundumatti dursee argamee qophaa'ee waa'ee hojichaa beekeen hojjedha malee keessa tureera bubbuleera waggaa 25 hojjedheera waggaa 20 hojjedheera kanaafuu kun anaan dhibdu jedheen beeku hin jedhus. Hayyee anis waan argeefin kana cimsee kaase tokkoffaa waanuma sirraa baratamuu qabullee waan ta'eef jechuudha. Inni biraa ogeettii seeraadhaati. Zinnash gaazexeessituu qofaa miti seera baratte. Ogeettii seeraa dhallee daawwattoonni kan qabee. Har'a bukaatoo naqacoota. Yoo xiqqasha bubbultee moo karaa bukaata sanillee dhufuun siin oolu jeetumaa yaada hongaa yaada kiyya. Seera barachuun kan ka'e safuu seeraatiif ka'umsa naaf ta'ee jira jettee yaadda. Sagantaa hankee safuu seeraa televezyiinii irratti dabru kana jechuudha. Kan daawwattoonni hedduullee qabee kani ka'umsa siif ta'ee jira. Sirriitti malee. Sirriitti utuun hin jiru ta'e ofitti amanamtummaa qabaadhee sagantaa kana hin jalqabu. Utuun hin baranne ta'e maaliif jennaan tokkoon seeraa kan wanta na caalu wanta narra jiru waan narra ulfaataa ta'e ogeessota seeraa kan biroo akkuma gaafadhu waan sasalphaa ta'e immoo ofii koon to'adhee hojjedha jechuudha. Akkuma amma sagantaa kee to'attee hunduma isaa tokko lama itti beektee hojjettu san anis beekeen hojjedha. Yoon hin baranne ta'e garuu waan seeraa baay'ee cimaadha. Wanti tokko bakka 3-4tti hiikamti. Waan afaan kee keessaa ba'u nama miidhuu danda'a, biyya miidhuu danda'a, amantaa miidhuu danda'a, saba miidhuu danda'a. Isa kana eegdee dubbachuudhaaf dhimma seeraa gaafa ta'u immoo kulkulfatama waan ta'eef seera barachuun koo sirriitti na gargaareera. Hayyee gama beeksisaa dhufnu gaafiiwwan kiyya maayyeessaatiin kan jiru fixaatiin jira jechuudha. Beeksisa irrattis gaa hedduu si beeyna daawwattoonni kiyyallee hedduu si beekan jeetii yaada. Sagaleen kan kee ati akkanatti beekeetti yookaan akka sirraa hubadheetti ogummaa kana keessuma seentee ilaalta malee mana barumsaa isaa qajeelaan deemtee hin baran. Jiruma keessa baratte diraamaa keessaas fiilmii keessaas gaazexeessummaas aankaaris waa hunduma keessumatti ifaa agarta. Achiin booda filatamtu taateetuma baata. Ni dandeessa waan saniif ni madaalta jechuudha. Keessattuu hoggaa beeksisa hojjettu sagaleen kan kee hedduu miidhaga. Miidhaga jechuun ani ogummaa kiyya xiqqashotti dhiyaata yookaan tiyaatirii baradhe waan ta'eef namni tokko hoggaa tiyaatirii hoggaa beeksisa dubbisu. Ogummaa isaan baradhee iyyuu baay'isawwee narra akkadhaan beeksisa hojjechuu irratti. Baay'een si dinqisiifadha ijjisiisaa maal? Ni shaakaltamu. Bakki shaakalli siin shaakalu akkuma ati jette sirriitti na ibsiteetti hojicha sirriitti ibsite achuma keessatti of argaan. Fakkeenyaaf teeleen gaafa 994 sagalee koo filatu IVR barbaannaa 994 sagalee kooti beektaa? Nan beeka. Gaafa tokko hafteen irra keessanii gaamiti irra guutaan ni jedhu sun jechuudha. Ammallee waggaa 10f mallatteessee wajjin hojjechaa jira. Maqaan koo hin deemne anis hin deemne. Koodiitu dhaqe teelee. Koodiin dubartoota baay'ee deemee gaafa bahee dhufu kan kooti maqaan. Akkasitiin hojjedha. IVR hojjechuu nan danda'a jedheen hojjedhe. Filatamaa ta'e amma sansi bira dhufuyyuu achiin beeksisa dubbisee dhufe. Beeksisa sakaan yeroon dubbisu shaakalli isa tette sagalee eenyuyyuu fakkeessu isuma beektu sagaleen kanuma kooti. Utuun nama laalee dubbisa ta'e namata laalee tu shaakala ta'e sagaleen nama sanaan fakkeessa malee hankoon fidu. Ani yeroo baay'ee argiteetta ta'e ofuman hojjedha.
akkuma natti dhufetti malee nama fakkeessee naasa'u. Kanaafuu gaafa natti kennan nan dubbisa yeroon dubbisu bareedaa ta'a sana booda kana booda beeksisa dubbisu danda'eeraa jechuudha ittuman fuuf. Fiilmii fakkeenyaaf amma yeroon hojjedhu qalbeessaa toluu jalqabaa diraamaa dheebuu fidee dhufe. Abbaa qalbeen diraamaa hojjedheen beekun hojjedhu hin hojjettaa. Dur reediyootti garuu diraamaa hojjechaa ture. Reediyoo diraamaa raadiyoo ishee gaggabaabdu simbirtuu bariif. Boodan hojjetta jennaan hin hojjedhu danda'e an hojjedheen beeku hin hojjettaa. Tole amma ga'an oduun dubbisa waan ta'eef naan eeyyamamu hin jedhe. Oduu meeqa sii kaffalu naan jedhe. Birrii 5,000 anas sii kaffala saba. Dhiisi oduu. Oduu dubbistee waggaa meeqa amma diraamaa hojjedhu. Yeroon haadha guddaa sana ta'ee hojjedhu amma karaa irratti maqaan koo namni zinnaa shadhee na waama. Haadha guddaa ammuma san dhufu. Kanaafuu gaafan seenee ilaalu diraamaa hojjechuu nan danda'a. Tole achi biqilaan miixuu natti kenne fiilmiin hojjedhee yeshii moo'iin uffata aadaa qopheessu fiilmii tokko fiddee sanuun hojjedhee dhiyeenyattis fiilmii tokko abdii fiixee fidee isas hojjedheera fiilmii keessatti sirumaa nan badhaafame immoo. Miixuu irratti? Badhaafame dubartoota fiilmii hojjetan keessaa Oromiyaa filatamee awardii odaa fudhadheera. Hayyee gaafii maayyee zinnuun dubartiidha haadha ijoollee lamaatii waa hedduun ibsuu dandeenya. Gaafiin si gaafachuu barbaade dubartoonni keenya waan tokko sirraa barachuu qaban mala bu'aa bahiiwwan san keessaa ceetee ijoollee kan keetis naamusaan guddifattee keessumattuu ijoollee lammii isaaniif ta'an ofirraa dabranii lammii isaaniif ta'an rabbiin gaditti jechuudha akka ta'an gootee jirta guddistee jirta. Dubartoonni keenya hedduun bakka meeqa ga'an jaamanii jidduutti qacabantu jira. Sababoota adda addaatiin haga fedhe dandeettii qabaatanillee baratanillee maal sirraa baratume iccituma isaa san irra kaayif. Dheeraadha hin cimas akka qaba. Amma ani haadha seenaaf haadha naa ol qofaa miti haadha keetis waa'ee konaasaa aga'ama. Yeroo fuuldura baatu cabni kees kufaatiin kees guddinni kees namaaf fakkeenya ta'a jechuudha. Nama turraa barata. Fakkeenyaaf amma yoo ani ka'ee bara sanarraa jalqabee hojii hojjechaa ture gaazexeessummaaf akkas ta'ee ifaajjee Oromoo akkas ta'ee afaan Oromoof akkas ta'ee jedhee yeroon kufu namni inni na argu ati duuba koo yeroo dhuftee jettu zinnaashii yoo akkas dhamaatee kunoo akkas taatee kuftee jettee abdii kutatta. Kanaaf ani keessi koo yoo bishaates fuula ifaa sitti agarsiise harar jabaadhuun siin jedhe malee si horachuu hin danda'u. Kanaaf atis ijoollee kooti kanan jedhe. Gaafa miidiyaatti baatu, gaafa fuulduratti baatu ofii qofa hin jiraattu. Akka jiraachaa jirtutti hin jirtu. Waan barbaadde gochuutu dandeessuu hin gootu. Maaliif jennaan uummata kana ilaaltaa. Sin ilaalaa. Ijoollee sana ilaala. Ijoollee ishee manaa qofaa miti ishee bakkee. Kanaaf namaaf jiraachuu jalqabda. Namaaf yeroo jiraattu immoo rakkoo kee, quuqama kee, dheebuu kee, beela kee, miidhama kee dhiisteetu kolfaa baata jechuudha. Kana gochuuf immoo cimina keessa keetiitu murteessaadha. Ishee waan maallaqa qabduuf siin jechuu danda'u. Maallaqa wajjin hin dhalanne. Namni maa gowwoma. Anama fakkeenyaaf VAT irratti hin dhaladhe. Hin dhalan. Marra yoon qabadde konkolaataa irraan turreen akkuma sitti birrii 2 keessan ture sumunii keessan ture jechuudha. Baasii lakkoofsa 6 jalqabeen hojii barbaadadhe siin jedheera miti miilaanis deemee. Sansila siin jedhe birrii 100 bitadhe amma immoo filadhee biraandii uffachuu nan danda'a. Garuu akkamitti as ga'ee miti namni kan ilaalu. Isa tamma keessa jirtu laala namni. Ifaajji ati keessa baate utuu si gaafate sila hin barata namni irraa. Kanaafuu dubartoonni maalirraa baratu keessumaa dubartiirra jira waan ta'eef gatiittiirratti waa baatanii deemuun dubartiirra jira waan ta'eef. Ani dubartii waan an jaalladhuuf loogiidhaan dubbachaa hin jiru. Dhiira jibbees miti. Garuu dubartiin inuma rakkatti ifuma kun. Dubartiin bilisummaa akkasii walqixxummaa maal bakkee keessa walgahiirra oolanii galuu miti walqixxummaa jechuun. Mana keessaa galtee immoo ishumatu nyaata qopheessa. Isumatu uffata isaa qopheessa ganaa. Uffata inni uffatee boor deemu. Isheenis inuma deemti. Inni garuu kan isheen qopheessu hin jiru. Mee dhiirri tokko aanatu uffata ishee qopheessee fi
walgayiitti ishee gaggeessaa jedhu yoo jiraate hin badhaasna waltajjii kanarratti. Kanaaf ba'aan ijoollee ba'aan abbaa warraa daa'ima tokko kan bira ba'aan mana keessa ba'aan isa bakkee ba'aan isa maalii isheerra waan jiruuf dubartiin yuutuu cimtee gaariidha jedheen ofii koo cimina kootti agarsiise waan ta'eef rakkina baay'ee kanan dabarsee dubbachuun barbaadus hin barbaachisus garuu dubartiin yoo cimte maatiitu cima ijoolleetu cima dubartiin yoo cimte biyyatu cima walumaa gala biyyatu cima. Kanaaf ciminni nu barbaachisa akkamittiin nuti tolee miti rakkannee keessa dabarree itti agarsiisnee fuulli nu xalaayee keessa baanee sigale kolfinee tun kolfinuun qabiin kolfitee keessa baata waan ta'eef cimin dubartoonni hojiidhaan cimuu dinagdeedhaan of danda'uu afaan siyaasaan godhe siyaasan fakkeesse dinagdeedhaan cimuu jechuun maallaqa ittiin dibata mataallee qabaachuu qabu waan jedhu waan amanuuf dubartoonni waan ittiin ofii isaaniitii suuqii dhaqanii waa bitatanii dhufuuf kan isaan dandeessisu yoo qabaatan malee ofitti amanamtummaan qabaatan konfiidensii dhabu. Daabboo waan ittiin bittu dubartiin hin qabne imimmaan duwwaa qabdi. Akka imimmaan duwwaa hin qabaanneef kan namni illee qaamni dhimmichi ilaallatu kan inni gochuu qabu. Bilisummaa jedhuma walgahii waamanii gad ol deebisuu miti diinagdeedhaan isaan akka isaan lafa qabatan gochuutu barbaachisa. Isa kana ta'anii ennaan ofitti amanamummaa qabaatu hin mo'atu biyya barsiisuu nama barsiisuu jechuudha. Kanaaf cimaa. Rakkoo dandamadhaan jedha. Dandamadhaa obsa qabaadhaa. Hayyee haa waan dhaammatti yoo qabaatte hangaafiiwwan kayyattuu murraa yoo waan kana bakka hanqistee jirta jettee. Laggi waan hanqistee hin qabdu ati waan hanqistuu siin qabdu waan hanqistee siin qabdu. Guddaa galatoomii istuudiyoo kee jaalladheera waan as keessa jiru hundumaan jaalladhe. Hundumaan jaalladhe. Durumaayyuu siin jaalladhani akkaataa dubbii kee nan jaalladha akkaataa itti waa ibsitu nan jaalladha bilisummaa kee nan jaalladha guddaa galatoomii umrii dheertuu fayyaa guutuun si hawwa mee amma immoo sagantaa tokko qabna isuma kana daqiiqaa tokkoof akkas nuuf goota shaashuma kana achiin booda kan ilaalla waan ta'u yaa rabbi na gargaaru. Ol dhaabbachuu dandeessa. Ani moo gararraa koomtu hin jiru? Waan akkanaan dhoofne. Aannan cinaa dhaabbatteerta? Maal inni? Haya nuti gaamma qabsiisi shaama dungoo nuuf qabsiisi. Shaama qabsiisiiti san booda itti nuuf qabsiifaa qabsiistu. Yoomituu moo lakkoofteetti kana? Yoon dogoggoree sirreessita. Waan biraa yoo si gochuu waannellee isin koo baay'ee si jaallannaa si kabajnaa fakkeenya nuuf taatee jirta waan ta'eef galatoomii siin jechuumaa fi kana goonee waan guddaa miti si xiqqaata. Ni yaadne kan nu daran namni humna qabamu kana caalaa yoo siif godhee hedduun ni Sumeen ogeettii nyaata aadaati. Diizaayinarallee zinnuu dhufa waan bira wajjin dhaabbadhuuti maal goona guniin jedhuuni dhangaa kana qopheessitee aannan fa'aa qopheessinee egaa zinnuu fayyadu irraa fudhadhu. Bara baraan umrii dheertuu fayyaa guutuu siif haa kennu galatoomee siin jechuu barbaannaa jechuudha. Galatooma waan hin jedhu siin qabu jechi nattan qataan kana si yaanne akkamitti akkati yaaddeen beeku nama guddaa si haa godhu waan biraa miti guddadhu akkuma namaa yaaddu rabbi guddisee akka lammiin si yaadatu si haa taasisu. Baay'ee gammadeera galatooma. Naasuurratti naasuu naa dabaltaati immoo. Gudda Naajira Galatoom. Galatoom. Galatoom Naajira. Dhangaadha.
Tole. Aadaa jaalatta waan ta'eef. Dhangaa kana nama jaallataniif nama kabajaniif kan dhiyaatudha. Garbuudha, dhadhaadha. Kanaafuu akkana kabajan akkana jaalattan lammiin isin haa jaalatu, lammiin isin haa kabaju waan hin jedhu kan biraa hin qabu. Dhangaa jaalalaaf kabajaati kun. Kanaaf gammachuu kanaan mijuu kana yeroo muru kanatti dhagahame ibsuun na rakkisa. Adhannamu? Nyaadhu malee. Ogeettii ajaa'ibaati. Nagaa isiniif haa laatu, fayyaa isiniif haa laatu, guutee isinii haa kennu, hin rakkatinaa, hin dhibaminaa, lammiin isin haa yaadatu, ijoolleen keessan isin haa yaadattu, firaaf ta'aa. Ijamtuun isin hin argin, hamattuun isin hin argin. Akkuma nama yaadattan, akkuma namaaf taatan kana nama si yaadatu, lammii si yaadatu isinii haa kennu. Fayyaa nagaa argadhaa, dhibeen isin hin argin. Warri mana isaanii ta'anii kan arganii akkasittiin aanan burcuqqootiin malee akkasitti beeka waan ta'eef qoraasumni isaan gurraachaa kun haala ajaa'ibaatiin urgaansas ajaa'ibaa. Natti baay'ate galatoomi. Hiikamu? Akkuma ati feete. Galatoomii isinuu koo. Galatoomii antis baay'ee galatoomii ulfaadhu. Eessaa fuutee suuraa? Si kenneen ture? Dhuguma kee. Thank you. Galatoomii ulfaadhu. Qe'ee abbaa koo wanti dhabamee hin jiru. Heeruma dheesse sanatti immoo hin deebi'a. Tolaan qarshiin isiniif kaffalamu hin jiru. Hin hojjenne yoo jettan hojjedha. Hin hojjenne yoo jettan bahuu dandeessan. Hiriira galee kan dhufu guute. Maal gochaa jirtu? Yoo hojiin kun sitti baay'ata ta'e si jijjiiramuu danda'a tole. Kabaja keessan furtee eeggadhaa. Hatattamaan an biirootti si barbaada. Ati eenyu ol waan taateef kanas hin jedhe kan raawwadhu. Waan taafeetu gadi hafa malee wanti naan jettee raawwadhu. Akkam akkam? Akkasuma. Otoo nuti jirru miidhaan saalaaf qisaasamni humnaa dubartoota irratti raawwatu ittiin fufu. Tokko taanee dura haa dhaaban. Iddoo hojiitti miidhaan saalaa dubartoota irratti raawwachuun bu'uura seera mootummaa labsii 1156 muraa 2011 keewwata 14 keewwata xiqqaa tokkoon dhorkaadha. Ergaan kun dhaabbata miti mootummaa Safe Generation Development Associationiin isiniif dhiyaate. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota Maayaa Show sagantaa keenyaarraatiin hedduu takka akkatti gammaddan abdii guddaadhaan qaba. Mudannoo isii waan keessa dabarteen gaazexeessituu fi artistii keenya gameetti gaazexeessituu Zinaash Olaanee Dorsis waliin turtii taasisne hedduu takka akka itti gammaddan akka itti barattan abdii guddaadhaan qaba. Sumayyaan immoo as nu waliin taateeti sagantaa kana nu wajjin midhaaksitee jirti. Sumee wajjin yoo rabbii jee torbaan muraasaan booda walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Asuma istiidiyoo Maayaatti argamuudhaani. Isilleen ogeettiidha, diizaayinara, ogeettii qopheessuu nyaataa fi bakka barbaaddanitti nyaata dhangaa aadaa isin qopheessi jechuudha. Galatoomiin isin jechuu barbaada Sumee hoo. Hayyee Zinnu waan jettu qabda? Ani waan hin jedhu qabalukkee xumureera. Galatoomaa namni bakkuma jirutti waan akkasii yeroo yaadatu waan guddaa ta'eef waan umuriinsaa guddaa ta'eefis miti. Umurii keetiitti akkas yaaddee fageessitee yaaddee na yaadattee haala kanaan hamma humna keetii kana qopheessuun kee garaa nama nyaataa anis sirraa waan baay'een baradhe jechuudha. Anis akkas godhee hin beeku. Ogummaa keessaan tureera. Hangafoo tokko akkasittiin kabajee waan hin beekneef sirraa waan guddaan baradhe
guddadhu jiraadhu ulfaadhuun siin jedharra deebii atis sumi. Hayyee galatoomii atiillee fayyaa guutuu wajjin umrii dheertuu si kaawwinaa kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma walii galaattu sagantaa maayaa shoo torbaan kana kanuma hamma torbaanitti rabbiin nama torbaanii nu haa taasisu nagaan naaf turaan isin jaa sagantaa maayaa shoo yuutuubii kiyyarratti maayaa TV shoo jechuudhaan galtanii akka daawwattan isin affeereetiin jira laayik sabskiraayib fi sheer gochuun irratti roobsaan isin jaa nageetti.